waaqa sanu gargaareef ganama kanas fuula isaatti akka dhi'annu nu godheef galata addaan fu'ame isaaf dhiyeessina. Kadhata godhameefis dhugaadha karaa addaatiin obboleettii keenya kadhata nu godhan waaqayyo karaa addaa isinaa eebbisu jedhaati. Gara qorannaa kennaatti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaa isaa itti fufneetiin jenna jechuudha. Kaleessa kutaa tokkoffaa yeroo xumurru ispeeshaalii ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:16 irratti wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaa, jireenyaan kooruun biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin ba'u. Kanaaf nu kan ittiin jiraannu cubbuu kan ittiin moonu isa abbaa biraa dhufeen akka ta'eetiin jedhe wanti lafarraa akka ta'eetiin jedhe argineetiin jenne jechuudha. So amma samii wajjin jiraachuuf jireenya keenya samitti maxxansuuf isa lafaa dhiifnee isa samii irraa dhufetti akka hidhachuu qabnu kaleessa ilaalaa ture. Biyyi lafaa hawwiin isaa hundinuu hin darbaa namni fedha waaqayyoo raawwatu garuu barabaraan maal hin ta'u jedha. Barabaraan hin jiraata. Isa jedhuun kaleessa xumurreetiin jenne jechuudha. Gara addaatti yeroo deebinu 18 irraa barumsaadhaa kanneen lakkoofsa muraasa garuu qorannaa dheeraa qaba yoo ta'eef tiksoota adda addaa fuudhaa laallaa yoo danda'ame barreessaa yoo hin danda'amne baayibilii baasaa hundi kennayyuu wajjiniin akka hordofnuun isin affeeruu barbaada. 18 irraa ijoollee yeroon kun isa dhumaatii yaadadha. Yeroon kun isa dhumaatii Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu ammas warri Kiristoosiin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi beeknaa jedha. Yeroo maaliiti jedha? Yeroo dhumaati. Waa'ee yeroo dhumaati kan waasaar. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura maal godhaniittu? Dhageessaniittu. Mee kanatti deebinaa Maatiyus 24 bira dhaqname. Maatiyus boqonnaa 24 of eeggannaa Kiristoos jalqaba kenne keessaa inni jalqaba isa kana. Boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa akkuma Yesuus gara ejersaa gubbaatti ba'ee taa'een bartoonni isaa gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikinni dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali jedhanii waa lama jechuudha kasa gaafatan. Tokkoffaa milikinni dhufaatii keetii maalidha? Mallattoon dhuma barichaa hoo? Akkasumas immoo inni ati jette kun dhagaarra garagara ka jette kun yoom ta'a jedhanii isa gaafatan. Deebii Kiristoos deebise keessaa inni jalqabaa lakkoofsa 4 irratti Yesuus immoo deebisee homtuu akka isin wallaalchifne maal godhaa jedheen akeekkadhaa. Inni dhageessu miti? Lakkoofsa 4 irraadha kana waarningiin Kiristoos jalqaba kenne Yesuus immoo deebisee homtuu akka isin wallaalchifnetti maal godhaa akeekkadhaa. Baay'een an masiidha jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ees maal godhu jedha in wallaalchisu. Kanaaf of eeggannaan jalqaba mallattoo bara dhumaa jedhee Kiristoos kenneefi of eeggannaan inni duuka buutootatti kenne homtuu akkasiin wallaalchifnee maal godhaa akeekkadhaa. An masiidha kan jedhan Kiristoosonni sobaa dhufu jechuudha. Kana jechuun barumsa dogongoraa dhimma kiyya wajjin wal qabatee waa'ee Kiristoosii wajjin wal qabatee barumsa faallaa kan barsiisan in dhufuu jedha. Yohaannis kana jedhaayi. Asirra Kiristoostu kana dubbatee maal jedhee ture Qorontosiin boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraa yeroo qorannu lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa ispeeshaalii 4 irraa yeroo qorannu akkana jedhee ture Phaawulos boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irraa namni tokko dhufee isa nuyi isinitti lallabne malee Yesuus kan biraa yoo isinitti lallabe. Yesuus kan biraa kun eenyu inni? Antiikiraayistii. Faallaa Kiristoosii garuu maqaa eenyuutiin kan deemu? Kiristoosiitiin kan deemu. Kiristoos kan biraa yoo isinitti lallabe. Hafuura kanaan dura fudhattan bira hafuura biraa akka fudhattan yoo isin godhe. Wangeela kanaan dura dhageessan wangeela biraa. Kanaaf Kiristoosii biraa hafuura biraa wangeela biraa jedha. Phaawulos yeroo ibsu lammaffaa Qorontos 11:4 irratti. Kiristoos of eeggannaa jalqaba kenne keessaa inni jalqaba of eeggadhaa. Akka isin hin wallaalchifneef. Kiristoosota masii jechuun maal jechuudha? Kan dibame jechuudha miti?
Masiituun kan dibame jechuudha. Isaan akkasitti kan dibaman waa'ee dibataatti ilaallaa taphatnaan gara biyya lafaatti dhufu. Kanaaf isin garuu maal godhaa? Uf eeggadhaa akka isin wallaalchifneef kiristoosonni kan sobaa hin dhufanii jedha. Kanaaf 18 irra lammaffaa ergaa Yohaannis 1:2 irratti yeroon kun isa dhumaati. Ragaa inni Kiristoos jedheen yeroon kun yeroo maaliif? Yeroo dhumaati. Kiristoosiin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniittu. Fakkeenya Kiristoos dubbatee jiru. Ammas warri Kiristoosiin morma maal ta'aniiru? Baay'ataniiru. Baay'ataniiru jechuun maal hin jiru jechuudha miti ree? Amma mormituu Kiristoosii fuulduratti eenna miti. Amma iyyuu jira jechuudha. Adda iyyuu jiru jechuudha. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nu maal goona jedha? Beeknaa. Dubbii Kiristoosii maal gooneerra waan ta'eef? Dhageenyeerra waan ta'eef. Ragaa inni nuu kenneeru beenna waan ta'eef jedhaara Yohaannis. Yeroon keessa jirru yeroo dhumaa akka ta'e beenna. Nuunis kan inni nu dabarsaa dhusa kana jechuudha. 19 irraa isuma nu keessaa ba'an malee dubbii kana irratti xiyyeeffannee ilaala. Isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjiniin itti fufu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'ataniif nu keessaa maal ta'an jedha? Ba'an. Amma asirratti yaada tokkoon isinii kaasuu barbaada. Waa'ee kana yeroo dubbatu kaatolikiinis akkasuma jedha. Kan keenya waan hin taaneef nu keessaa maal ta'an? Bayan. Waldoonni biraa hundinuu amantii gadhiisee namni amantii biraa yoo jijjiirate yookaan dhugaa barbaacha gara dhugaa biraatti yoo deeme maal jedhaniif tekstii kana dubbisu namni hundinuu nu keessaa ba'an malee kan keenya miti. Yeroo baay'ee waldoota gurguddoo adda addaatti fakkeenyaaf waldaa Itoophiyaa keessatti waldoonni gurguddoon jiru maqaa amantii adda addaadhaan waan hin barbaannee fi jiru yeroo namni achi keessaa bahee gara amantii biraatti geeddaramu silumayyuu maal hin taane jedhan. Kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin sila maal ta'u jedha itti fufuu turanii. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in mul'isuuf nu keessaa maal godhan? Ba'an. Amma giraawundii dubbii kanaa irratti deemnee haa ilaallu. Nu kan jedhame kun eenyunni? Nu kan jedhaaru Yohaannis eenyunni? Hundi isin maal jedhama caafni qulqulluun Efesoon 2:20 irraa. Efesoon 2:20 irraa. Isin hundee ergamootaa fi raajotaa irratti maal taasisaniittu jedha? Ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee maal godhudha? Qajeelchuudha. Tokkoffaa Qorontos mee Qorontos bira dhannee 3:11 bira dhanna. Tokkoffaa Qorontos 3:11 irraa isuma dur kaa'ame sana malee omtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sun eenyudha jedha? Yesuus Kiristoosidha jedha. Kanaaf nu wajjin turani kan kennan turre nu keessaa bayan ka jedhu hundee bartootaaf raajotaa irratti kan dhaabate nu ka jedhamedha jechuudha. Nu inni jedhame kun isaan warra hundee jalqabaa dhaabanidha jechuudha. Duuka buutonni isaan wajjin warra turanidha. Amantii isa farda adiidhaan fakkeeffameeti waldaan Efesoon. Farda adii kan Kiristoos hundeesse waldaa duuka buutotaati jechuudha. Dhugaan isaan irratti bu'uureeffaman dhugaa maaliiti? Fakkeenyaaf namoonni baay'een maallaqaan Kiristoosiin akka nama fayyisu bituudhaaf jedhanii kan yaalan jiru miti hojii ergamoota keessatti. Maallaqaan bituudhaaf kan yaalan jiru. Kanaaf nu ka jedhame kuni hundee isa wangeela Yohaannis 1:1-3-4 Yohaannis ibseedha jechuudha. Itti deebinee ilaallame. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjiniin itti fufuu turanii. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa maal godhan jedha? Ba'an. Kiristoosii kan biraa, wangeela kan biraa, hafuura kan biraa labsuutti ka'an fudhachuutti ka'anii jechuudha. Kiristoosii hundee ta'een alatti, Kiristoosii dhagaa golee qajeelchu ta'een alatti, Kiristoosii isa tumbii ijaarsa manaallee sirreessu ta'een alatti jechuudha. Waa'ee kanaa qorannaa keenya darbe keessatti bal'inaan ilaalaa waan turreef, ispeeshaalii lammaffaa Qorontos 12-11 yeroo qorannu diiteelii ilaalaa turreera. Lakkoofsa 20 irraa isin garuu isa qulqulluu sanaan maal taataniittu jedha? Dibamtaniittu. Hundumti keessan beektota jedha. Amma dibamuun kuni
beekumsa kennaaf bu'uura jechuudha. Yeroo tokkoffaa Qorontos tokko 20 naannoo 21 yeroo qoranneetiin ilaalleetiin jennu hundee dhugaa kanarratti akkamitti akka gad dhaabachuun nurra jiraateetiin jedhu ragaa qabatama kan kooti jechuu akka inni maal nuuf godhe argine nuuf kenne argineetiin jenna jechuudha. Mee dhaqnee dubbifnaayyuu lammaffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa akkas jedhaayyuu. Isin wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe eenyudha jedha. Waaqayyo. Lammaffaa Qorontos tokko 21. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessa kaa'annuus hafuura isaa maal nuuf godheera jedha. Nuuf kenneera. Isin wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyo jedha. Kanaaf isin maal taataniitu jedha Yohaannis yeroo dubbatu dibamtaniitu. Lakkoofsa 20 irraa yeroo dubbifnu isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitu. Hundumti keessan beektota jedha. Dibanni nu ittiin dibamne kun maalidha kan jedhu immoo naannoo lakkoofsa 27tti dhaqnee yeroo 27 irraan baanu itti deebina. 21 irraa isin dhugaa waan hin beekneef isiniif caafe miti jedha. Dhugaa waan hin beekneef isiniif caafe miti. Dhugaa keessa sobni tokkollee waan hin baaneef isiniif maal godhe jedha. Caafe malee. Wanti nu waliin qorataarruuf tariiti ammallee wanti irra deddeebinee qorataarruuf waan kana hin beekneef miti. Garuu isa keessa jiru kana sobni waan hin jirreef dhugaan maal godhuudhaaf cimsuudhaaf jechuudha. Kanaaf isin beektota kan inni jedhee jedhu Kiristoosiin biraa jedhamee isin maal hin taatanidha hin sossobamtanidha. Mormituun Kiristoos yoo dhufe maal hin godhuudha isin hin sobuudha. Okay, mormituun Kiristoosii amallisaa hoo maalidha ka jedhu immoo gasinee ilaalla jechuudha. Lakkoofsa 22 irra. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookiis masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree jedha. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Kanaaf mormituu Kiristoosii ka jennu sobduu ka jennu by the way sobaan eenyudha jalqaba. Sobaa jedhamee macaafa qulqulluu keessatti kan maqaan isaa dhaame Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irraa akkana jedha. 8:44 irraa. Isin kan abbaa isa tokko isa kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuu feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irra maal hin dhaabbanne jedha. Inni sobaadha jedha. Abbaa sobaatis. Sobaadhas abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu garaa isaa keessa jiru maal godha jedha. Sobaa. Kanaaf sobdoota yeroo jedhu boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irraa maal jedhee jalqaba? Isuma Yesuus kun masicha yookiin Kiristoos yookiis masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree jedha. Masii inni dibame, inni fayyisu Kiristoos ta'uu isaa eenyutu fudhatu jalqaba? Seexanatu fudhatu. Warroonni yaada isaa geggeessan immoo sobdoota jedhamu. Isaan kunniin Antaayikiraayist yookaan immoo mormituu Kiristoos jedhamu. Kanaaf mormituun Kiristoosii eenyuun inni ka jedhuuf isa abbaa fi ilma maal godhuudha? Ganuudha. Isa abbaa fi ilma ganuudha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2-3 irraa kanaan dura yeroo qorannu lakkoofsa 2 irraa kana jedha. Jireenyi mul'ifameera. Nuyis isa argineerra isaafis dhugaa baana. Jireenya bara baraa isa eenyu bira ture? Isa abbaa bira ture. Nuttis mul'ifame kana isinitti maal goona jedha? Isinitti himna. Isin nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tokkummaan keenya abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Kana hundumaa gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif maal goona jedha? Isiniif caafna. Kanaaf namni kana mormuu 20 irratti namni kana mormuu 22 irraa isuma Yesuus kun Kiristoos masicha ta'uu isaa ganu malee
sobduun eenyudha jedha. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu, inni abbaa fi ilma wajjin tokkummaa hin qabne jechuudha. Nuti abbaa wajjin ilma isaa Kiristoos wajjin tokkummaan kenna isa wajjin isinis nu wajjin tokkummaa qabaadhaa jennee isinitti himna. Namni kana mormu ammoo namni abbaaf ilma mormituu eenyuti jedha. Mormituu Kiristoosiiti. Tole. Amma mormituu Kiristoosii antikiraastii jennee kan fudhannu namoonni kan irratti xiyyeeffatu eenyu jedhee irratti xiyyeeffata. Paappaasii akkasii miree? Okay. Amma akka barumsa kanaatti garuu warroonni only Jesus jedhanillee mormituu Kiristoosiiti. Sababni isaa eenyu ganaaru waan ta'eef? Abbaa ganaaru waan ta'eef. Warroonni Joovaa jedhanillee mormituu Kiristoosiiti. Eenyu ganaaru waan ta'eef? Ilma ganu. Kiristoosiin ilma ganu waan ta'eef. Sababni isaa inni tokkoffaa uumamaadha jedhu. Lammaffaa immoo abbaa qofaadha malee inni uumamaadha akkuma biraati. Warri only Jesus jedhan immoo abbaa wanti jedhu hin jiru, wanti biraan jiru Kiristoos qofa jedhu. Mormituu Kiristoosiiti. Kutaan biraa immoo jira addunyaa baay'ee kan walitti qabatu. Kiristoos ilma waaqaati inni jedhu kuni yoo dhuguma ilma waaqaati jedhanii fudhatu. Yoo ammoo dhuguma ilma waaqaati ati jettee gaafatte dhuguma ilma waaqaati miti maqaa ilma waaqaa jedhamu kennameef malee jedha. Garuu eenyu naan jettu jennaan Phexrosiin Phexros maal jedhee deebiseef? Ati ilma waaqa jiraataa. Ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedheen. Kanarra Kiristoos akkas jedhee deebiseef. Kana dhiigaa foonii miti kasitti hime. Eenyutu sitti hime jedheen? Abbaa keessa waaqarraa. Dhaqnee dubbisuu dandeenya. Maatiyus boqonnaa 16. 16-15 irraa. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati masichaa ilma waaqayyo jiraataati jedheen. Kanarratti Yesuus yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanumteedha. Kan abbaa koo isa waaqarra jirutti sitti mul'ise malee yaanni foonii sitti maal hin goone jedheen. Sitti mul'ifne. 18 irratti hundee kanarratti mana koo maal godha jedha. Ijaara. Baay'ee hundeen kun Phexros immoo yaada Kiristoos ilma waaqa jiraataa jedhu kana. Yaada Kiristoos ilma waaqa jiraataa. Sababni isaa gassin'ee lakkoofsa 22 irratti yoo laallu especially 23 irratti yeroo ati du'uu qabda achuma boqonnama 16 lakkoofsa 23 irratti Phexros innummaan dura kun dhagaa jedhame kun gassiqee maal jedhame? Ati seexana nana gara duuba kootii deebi jedhame. Ammas Phexrosin uduu hin taane yaada ati du'uu qabdu Kiristoos hin jedhu sanii maal jedhe Kiristoos? Seexana jedheen. Yoo Kiristoos hin duune dhala namaatiif fayyinni maal hin ta'u? Hin jiru miti ree? Phexros yaada seexanaa galmaan ga'e jechuudha. Lakki ati du'uu qabdu kun gonkumaa sirratti maal hin ta'in jedheen? Hin raawwatamin. Kun gara laafummaa fakkaata, jaalala fakkaata. Garuu yaada eenyuti? Yaada seexanaati. Gubbaa irratti Kiristoos ilma waaqa jiraataati ka jedhu kun yaada eenyuti? Yaada abbaati. Yaada ol abbaarraa dhufedha. Sababni isaa eenyutu kana sitti hime jedheen Phexrosin? Abbaa kootu sitti hime jedheen. Yeroo Kiristoos cuubamus kana ilmi koo inni an jaaladhu ka jedhe eenyudha? Abbaadha. Seexannis Kiristoosin yeroo qoru yoo dhuguma ilma waaqaa taate jedhanii ture miti? Dhugaadhuma. Kanaaf ilmummaa isaa irratti shakkii akka inni qabaatudha jalqaba seexanni kaasaa ture. Gaafa inni ilmummaa isaa shakke baay'ee proof godhe jechuun waan wayiitti mul'ise jechuun ilmummaa isaa maal gochuu barbaade jechuudha. Shakkee proof gochuu barbaade jechuudha. Mirkaneessuu barbaade jechuudha. Kiristoos garuu dhimma inni gaafate wajjin mormii keessa hin seenne akka inni ilma waaqaa ta'e seexannillee dhaga'eera. Kiristoos illee dhaga'eera. Namni hunduu dhaga'eera. Kunooti ilmi koo inni hin jaaladhu isa yeroo jiru jechuudha. Asirrattis kanaaf Phexrosin maal jedheen? Kana yaada fooniitiif dhiigaa miti kasitti hime. Eenyutu sitti hime jedheen? Kan abbaa koo isa waaqarra jirutu maal godhe jedheen? Sitti mul'ise jedheen. Kanaaf addunyaan guutuun Kiristoos ilma waaqaa inni jedhu dhugaatti ilma waaqaati miti ka jedhan ammallee mormituu eenyutu jechuudha. Mormituu Kiristoosiiti. Kanaaf duuka buutonni wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 irratti akkas jedha. 69 irratti. Akkas jedhanii. Nu isa tokkocha qulqulluu waaqayyo akka ati taate maal gooneerra jedhanii amanneerra. Beekneerras jedhanii. Mee Onismoos namni qabu naa baasaa isa 69 kan ani Ingiliffarraa dubbisaan. Wangeela Yohaannis 6:69. Ingiliffarraa akkana jedha. Warra Ingiliffa dhageenyuuf. And we believe and are sure that እናምናለን ደግሞም እርግጠኞች ነን ነው አማርኛ hin amanna
mirkanaa'insa qabna. We are sure that you are Christ and the Son of living God. Onesimoos namni qabateeru jira. Nusra wanne mannerra eegni me irra deebaa dubbisaa. Nusra wanne mannerra eegnerrasi ati Kiristoos ilma jiraata akkata. Ameen. Isa kanaadha jechuudha hundeen inni dhugaa kan kiristiyaanummaa. Onesimoos qajeelchee hiikeera waan ta'eef. Tole gara qorannaa keenyaatti deebina. Lakkoofsa 23 irraa akka jedha. 22 irraa kana 23 irraa namni ilmicha ganu abbicha wajjin maal hin qabu jedha. Firooma hin qabu. Tokkummaa hin qabu. Tokkummaan keen abbaa wajjin ilma isaa wajjin Yesuus Kiristoos wajjin jedheera yeroo tokko sadii irra dhiyeessu. Yoo ilmicha kan gannu ta'e akka namoonni fakkeenyaaf joobaa warra jedhaman akka jedhanitti jechuudha. Abbaa wajjin maal hin qaban? Firooma hin qaban karaa dhugaan jireenyi ana jedheera waan ta'eef. Ilmichi amanachuunsaa kan beeksisu immoo abbicha wajjin firooma qaba. Wanti an jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu jedhan. Wanti jalqabdanii maal gootan? Dhageessan. Jalqaba kan jedhu isa boqonnaa tokkoffaa keessatti waan dhageenyeef waan argine maal goona jedhee jalqabee yeroo jalqabu. Isa argineef isa dhageenye isinitti himna. Kanaaf wanti jalqabdanii dhageessan kun garaa keessan keessa maal haa ta'u jedheen haa jiraatu. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isin ilmichaa fi abbicha keessa maal taatu jedha? Jiraattu jedha. Yoo waan jalqabdanii dhageessan kanatti jiraattan. Jalqabdanii yeroo jedhu waa'ee amantii keenya jalqabuu, waa'ee eessaa akka dhufnee dhuun taane wangeela dhugaa kana Yohaannis yeroo ergaasaa jalqabu kan ittiin jedhe jalqabdanii boqonnaa tokkorraa kakaase kana isatti jiraattan yoo jettan abbichaa fi ilmicha keessas abbicha keessa maal taatu jedha? Hin jiraattu jedha. Jecha kana Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti kaleessas ilaaluudhaaf akkuma yaalaa turre boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti akka jedha. Isaan tokko haa ta'aniif yaa Abba akka ati ana keessa jirtu anis si keessa akka jiru isaanis nu keessa maal haa ta'aniif jedha? Nu keessa haa jiraataniif biyyi lafaas akka ati ana ergite haa beekuuf kadhachuu kooti jedhan. 14:20 irratti immoo ati ana keessa ansi keessa isaanis maal ana keessa dadheen dubbifnaa 14:20 irraa irra deddeebinee waan dubbisaa jirruuf 20 irraa gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha. Hundeen kiristiyaanummaa inni guddaan Kiristoosiin keessa jiraachuu, Kiristoos nu keessa jiraachuu. Yoo Kiristoos nu keessa hin jiru ta'e addunyaa mo'uu hin dandeenyu hiikaan dhugaa amantii nurraa mul'achuu hin danda'u. Kiristaanummaan hin dhugaa nurraa mul'achuu kan danda'u. Kiristoos nu keessatti jireenya gaafa jalqabeedha. Kiristoos nu keessa gaafa jireenya jalqabeedha. Kanaaf Qolaasiyaas 1:27 irraa akkuma kanaan dura illee ilaalaa turre icciita tokko isinitti himaa jedha 26 irraa. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa maal ta'ee ture jedha? Dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti maal ta'eera jedha? Mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaaf warra kan isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif maal keessan jedha? Abdii keessanii jedha. Iddoo biraatti immoo nus mirga Waaqayyoo Kiristoosii wajjin maal taataniitu? Teettaniitu jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 6 Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 6 karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise jedha. Eenyu wajjin? Kiristoosii wajjin. Bantii Waaqaa keessa Kiristoosii wajjin teenyerra jechuudha. Amma kanaaf iccinni guddaan kiristaanummaa. Kiristoosiin keessa ta'u, Kiristoos illee nu keessa ta'u. Kiristoos samiitti fuuldura abbaatti yeroo dhaabbatu nu Kiristoosiin keessa jirra waan ta'eef Kiristoos nu bakka bu'ee abbaa fuuldura nuuf dhaabata miti.
Nu bakka bu'eeti jechuudha. An isa keessa. Innillee na keessa jira. Anis isa bakka bu'ee ambaasaadara ta'e lafatti Kiristoosiin maal godha? Addunyaan mudhiseetiin jedha jechuudha. Addunyaatti mudhiseetiin jedha jechuudha. Waamichi kiristaanummaa inni ijoon isa kanaadha obboloota koo. 23 irraa akkuma malaaleetiin jenna jechuudha. 24 irraas abbicha keessa ilmichaa fi abbicha keessa hin jiraattu jedha. 25 irraa abdiin inni nu abdachiise isa kanaa. Innis jireenya bara baraati jedha. Innis maalidha? Jireenya bara baraati. 26 irraa kanas waa'ee warra karaa irraa isin kaachisuutti jiraniif isiniif maal godhe jedha? Isiniif caafe jedha. Warri karaa irraa nu kaachisuuf jiran, warri dhugaa bu'uura kanarraa nu sochoosuuf jiran jalqaba dubbii kana wajjin isaaniif dhiyeessuu akka qabnuuf jechuudha. Kanaaf 27 irraa akkana jedha. Dibanni isin isa biraa fudhattan lakkoofsa 20 irra maal jennee ture? 20 irra maal jedhee ture? Isin garuu isa qulqulluu sana maal taataniitu? Dibamtaniitu. Lakkoofsa 20 irraa akkas jennee ture. 27 irraa dubbiin isin isa bira dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun hin barbaachisu jedha. Iddoo biraatti hafuurri dhugaa yoo isin dhufe gara maalitti isin geessa jedha? Gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Amma waan baay'ee isin dubbadhu qaba. Amma garuu maal ta'uu hin dandeettani? Baachuu hin dandeessanii. Garuu hafuurri dhugaa sun gaafa dhufe gara dhugaa hundattuu maal isin godha jedha? Isin geessa jedha. Asirratti immoo maal jedhee fayyadameera? Dibata jedha. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessan jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuun hin barbaachisu. Hafuurri jedha. Hafuurri isaa inni dibata jedhame kun waa'ee waan hundumaa isinin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Sobni keessan jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisutti isatti maal ta'a jedha? Jiraadha. Dibanni kun maaliidha jennee mee Ibroota 1:9 bira dhanna. Ibroota 1:9 biratti akkana jedha abbaan waa'ee ilma isaa yeroo dubbatu. Ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbitee kanaaf waaqayyoo kee waaqayyichatu maal godhe jedha? Si dibee. Dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra maal si godhe jedha? Si caalchise jedhe. Dibanni kun maaliidha gaafa jennu mootu hojii ergamootaa 10:38 irraa hojii ergamoota 10:38 irraa waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan maal godhe jedha? Dibee humnaan akka isa guute innis naanna'ee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Tole kanaaf nutis dibanni nuti fudhanne maalidha jechuudha? Hafuura qulqulluudha jechuudha. Kanaaf sila yeroo lammaffaa Qorontos isin dubbisu lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irraa maal jennee dubbifnee turre dhadhee dubbisuu dandeenya. Ammas lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 21 irraa akkas jedha. Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe eenyudha jedha? Waaqayyoodha jedha. Kan nu dibe waaqayyoodha jedha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyas nutti maal godheera jedha? Nutti mallatteesseera jedha. Kanaaf qabsiisa garaa keenya keessa kaa'uun hafuura isaa nuuf kenneera jedha. Kanaan dura akkuma qorataa turre Efesoon 1:13 irratti maalidhaan mallattoofne jennee qorataa turre? Efesoon boqonnaa 1:13 irraa akkas jedha. Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa maal gootan? Dhageessan. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifame maal taataniitu jedha? Mallatteeffamtaniitu jedha. Dibama argisiiseetiin jedha jechuudha. Kanaaf dhugaan nuti irra dhaabanneetiin jennu akka sittoonetti kan nuti dhaabanneetiin jenne dibata kanaan qabata isaa hafuura qulqulluu fudhachuu kennaan akka dhaabanneetiin jennu macaafni qulqulluun lafa nuu kaayetiin jedha jechuudha. Kanaaf isa fudhattaniitu jedha 27 irraa. Eenyullee isin barsiisuun hin barbaachisu jedha. Kanaaf egaa akkuma inni isinitti barsiisutti maal ta'a jedha? Ittiin jiraadha jedha. Kana yeroo dubbatu ammas lammaffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irraa
Akka jedha. Lammaffaa Qorontos 2 okay. Tokkoffaa Qorontos 2:14 irraa sorry. Tokkoffaa Qorontos 2:14 irraa namni hafuuricha hin argatin kennaa hafuura Waaqayyoo maal hin godhu jedha. Hin fudhatu. Kennaan sun isatti gowwummaadha. Kennicha gargar baasee shallaguun iyyuu hafuuricha qabaachuu waan barbaachisu isa hubachuu hin danda'u jedha. Kanaaf 12 irraa immoo lakkoofsa 12 gubbaa irratti ammas nuyi kennaa isa Waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa Waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana maal hin goone jedha. Hin fudhanne jedha. Kan biyya lafaatii miti. Kan isa eessa irraa dhufeedha? Kan isa Waaqa irraa dhufeedha. Tokkoffaa Qorontos 2 lakkoofsa 12-14 ni dubbisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroon keessa jiru yeroo dhumaati. Yeroo dhuma kana keessatti dhugaa irratti miila lafa gadhaabachuu qabna. Kanaaf isa dhugaa dibata kanaan dibannee abbaa keessa ilmicha keessas abbicha keessas akka jiran abdii kanatti qabannee akka dhaabannuuf kanarratti kan dhaabu ammoo dibata isaa akka inni nuu kenneetiin jedha argineetiin jenna jechuudha. 28 irraa ammas yaa ijoollee ko yeroo Kiristoos mul'atutti ija jabina akka qabaannu malee guyyaa dhufa isaatti yelloodhaan akka hin rifanneef isumatti maal ta'a jedha. Jiraadhaa jedha. Amma jireenya gaafata jechuudha. Isa amma gubbaarraa dubbifne kana isatti jiraachuu gaafata. Akka maal hin taaneef akka yelloodhaan fuula isaatti dhiyaannu. Kanaaf isa wajjin fuula isaatti dhaabachuudhaaf cimnee Kiristoosiin keessa dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa Tasalonqee 2:19 irraa abdiin keenya gammachuun keenya gonfoon nuyi dhufa gooftaa keenya Yesuus ittiin isa dura dhaabbannee of janyuun isin malee eenyuree jedha Phaawulos. Akkuma kana Yohaannisis kanarratti maal ta'a jedha? Jabaadhaatii dhaabadhaa jedheetiin jedha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 29 irratti inni qajeelaa ta'uu isaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uu isaa hubachuu dandeessu jedha. Inni qajeelaa ta'uu isaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uun isaa hubachuu dandeessu jedha. Kanaaf dhugaan kun dhugaa humna qabudha. Eeruu tokkoon isin dubbisee gara dhumaatti fida. Maatewos 5 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. 5:20 irraa. Ani isinittan himaa qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraa fi fariisotaa irra guddaa yoo caaluu dhabaate mootummaa Waaqaatti gonkumaa maal ta'uu hin dandeessan jedha. Galuu hin dandeessan jedha. Qajeelummaan keessan inni jedhu isaan bakkee qofaan miti kan isaan mul'atan. Isin keessattis bakkeettis walqixa maal ta'uu qabdanidha. Qulqullaa'uu qabdanidha. Afaaniin hin beekna jedhu isaan. Keessi isaanii garuu Waaqayyoon hin beeku. Isin afaaniis beekuu qabdu. Keessi keessanis Waaqayyo wajjin maal ta'uu qabaadha. Jiraachuu qabaadha. Yoo akkas hin taane mootummaa Waaqaatti galuu hin dandeettani jedha. Maatewos 18:3 irraa ammoo an dhuguma isinitti himaa. Deebitanii akka mucoolii yoo ta'uu dhabaattan mootummaa Waaqayyootti matumaa maal hin taatan jedha. Hin galtan jedha. Akka mucoolii kan jedhu gaduuf hin deebiftan yoo ta'e jechuudha. Tuqaan sadaffaan immoo kanaaf wangeela Yohaannis 3:5 irratti kanaaf Yesuus dhuguma dhugaan isinitti himaa. Eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyootti maal ta'uu hin danda'u? Lammaffaa dhalachuu gaduuf deebisuu keessaaf alaan qixa qulqulluu ta'uu. Kana goonee samiidhaaf qophaa'uu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.